السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هروستا في كبجمتو تروساتو ودي كسنو نغان كي اللي سران كان اون الرمد سنان كو سنين جيتشا اسو امانتي في كوتا هنجولي جولين اورامو مرتمان كسنو قسم جولي امانتي برا شمهار كفونه سنين جيتشا بايي سنجال دواي تكن سن كبجا اوف هدان لي ديبيت نيجرا كادر كيتاني بكان ديمي اسي دفي وركين برجرا Coba berani jurah sambiran itu reda erga berani ini erga somana dabreti beranda ini jurah akasoma bakapun dayu demo hindema akasi ordo tapi kabajan tetapnya itu takkan sinjala dabai takkan sin kawaja gerwasi teritor kele hindalagu aku malitor ke hindar ini itu wahin dagarges wahin dages ni beitani sini ada ni jadi ini ada Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jiroo jahaan irratti wanti na aarsu waa hundumarraa jechi baataanii fi osoo hin taane na aarsa. Isinii galee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya na aarsa sirrimatti na aarsa. Ani dhugaa waa isinii himuu wayya. Ani waan taane gaafa naan jedhanii baay'ee takkaan aara. Deebi'anii namoota amma immoo maalii jechuun keessanii loolu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Waan biraati fi miti kuulanidha. Mistaafi takkaadhaan waan isin dhoofite jiraachuu jirtu waan isin jireenya isin ofii mistira akka an baasu waa hunda baasu ofii narratti kuttiin jirti. Firoottan isii ahaliidhaan isii namni roozaan fira ta'ee keessaa innis dhaqaatiin roozaan akka narraa dhorkitu godha. Roozaan irraa dhorka. Oke, answer dabbachuu didee jechuun bulatitiya. Ani sammuntiya namni na gorsuudha miti. Hanga tokko kana caalu hedduu jira. Na gorsuus ni danda'an. Na jechuus ni danda'an. Ana ammoo tuyyuu sammunti anuu namaan gorsa. Sammuu bareedduun qaba alhamdulillah. Nama na gorsuuf namni akka na gorsuuf nama hin barbaachisu. Namnis dirqama akka na gorsu anillee wanni hin jedhu jechuudha. Waan naa ta'u tokko naa ta'e injaa waan naan taane tokko naan taane injaa ni beeka. Karaa kamtu bareedaadha, karaa kamtu gaariidha. Turreen kun karaa kamii, karaa kamtu na baasa, karaa kamtu na baasni sirriitti hin beeka. Kanaaf waan nama kiyya warri roozaa beektan narraa qabadda, warri roozaa beektan narraa dhorka wanni ati jettuuf hin jiru obboleettii. Deebi'e. Dhuftee Finfinnee jirta. Finfinneen sirriidha kan Oromoo ta'eetii miti. Finfinnee jirta. Finfinnee keessatti dhufeetiniin si jalatti kofee dhiifama si gaafadhee achi booda anaaf ati ol baanee ordoota kana keenya dhiifama gaafannaa jechuudha. Ani si faayee obboleettii nama jalatti kofu sitti hin fakkaatin. Gaafaan ol bahee kuulaniin akkana maali jedhee aareetiin boo'ee aareetiin maal jedheetiin akka tasaa yookaan imimmaan qabuu taate yookiin namoota sodahan kee yookiin namoota waan biraa sitti hin fakkaatin. Maaliif beektaa an jecha namaa keessatti gaafa namni wanta kanaan jiru dabarfachuu hin danda'u. Nama waa godhuu hin dandeenye nama waan tokko bakka hedduu takka jechaadhaan gochaan isa namni dheedhuma bu'aa maleen yeroo baay'ee yeroo ooltoonni kiyyaayyuu asirra na gorsan duusaa ati ol baateetumaan bu'aan olii miidhawu maal taate naan jedhaatiniin turan jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa obboleettiitti an nama akka harka siif kennee si jala kufuu miti. Maaliin ilma namaatii miti ka ol qabaniif harka rabbii alamaa tokkicha ilma namaatii miti. Rabbii alamaa tokkichaaf ka salaatanillee ka gajjedhanillee ka harka ol qabaniifillee ilma namaa osoo hin taane rabbii alamaati. Kanaafuyyuu ani nama si jala kufee dhiifama si gaafatee kuulanii akkana sin jiru miti. Akkatti ammallee yuutuubii akkatti wal baranne ni beektaa miti. Akkatti sirriidhaan na dura baratte na dura beekta. Ka yuutuubii illee atiidhaa miti ati na barsiisne kana barsiise Sa'idoodha. Si galee Sa'idoodha ati na barsiisne. Ka mana abbaa hiyyarraallee dhufee na fuudhee amaanaa miqattiitii amaanaa sitti haasatu jedhee dhufee mana keenya dhufee kabajaan abbaa hiyyarraallee na fuudhe Sa'idoodha. Gaafa hin dalagaa yaadee qabu Sa'idoon gaafa wani natti mul'ise jechuudha. Maalinni suuraa kan kee gaafa nama mul'isee micoota na barkuulanii akkana jedhee gaafa faazariin keenyatti himu isin tun hiriyaati ajeetiniin yeroo ansi arke
qara wal beeynaa jedheetiin yeroon dubbadheetiin ijoo achi keessatti arguun kiyyaa sirriidha jira argaa illee gammachuun qaba baay'ee na jaallattaa baay'ee si jaalladha hedduu wal jaallannaa hedduu takka wal kabajna kabajaa guddaa kana jenne waliin qabna jechuudha ni beekta anaafsi akka obboleeyyan nu ilaalanii namni obboleeyyan nu jaanii namni hoo anaafsi namni gargar nu baase hin jiru deebi'ee ammoo wanni hundi kenna tokko kanaafuu roosaan dhuftee miiljilanee onaan kufne dubbii hin kuttu ulbaatee dubbii kiyaasuu itti dhiisin dhiifama hordoftoota kiyya dhiifamaa an akka ati afaaniin qaayxuu miti hordoftoota kiyya isaaniif jee maqaa isaaniitiin nama qalee bilookii irra kararra deemee sadaqaa kennuudha dhiifama isaanii bira dabarse jechuudha dhugaa siif himaa barbaannan hordoftoota kiyya jechuudha deebi'ee ammallee maaliin jedhaan jee dagadhisa an hojiin qabaa maaliin hojii akkatti qabdu sirriitti si beekna kanaaf qalama okii biiroo keessa dalayda biiroo keessa dalayda natti fakkaatti waaw maashaallah tabaarakallah hojii garin deemtee eenyuun agartee ka hojii hin qabne eenyuun argitee ka hojii hin qabne hordoftaa fi kabajamtoota kiyya hojii hin qabaa gara maaliidha jettee waan ati haasoytuuf hin jiru jechuudha. Namni hunduu xiqqaatti guddatti hojii qaba. Namni bishaan mana isaatti illee waraabbatee mana isaa keessa taa'ee illee mana isaa xaragatee illee wanni hundinuu hojiin hojiidha jechuudha. Kanaafuu obboleetti tiyya namni si kadhatu illee hin jiru, namni si jala kufu illee hin jiru, namni dhiifama siin jedhu illee hin jiru. Kanaatti of hin dadhabsiisin. Bakka ni ga'a. Mi'a antana booda hin dubbadhu hin dubbatin. Akkasii siin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Kana loluudhaan dhufeeyyuu achii dhaabbachuun jiranii. Kana caala loluudhaan dhufeeyyuu hima dhiisee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin warri na hordofaa jirtanillee warri kamtu badaa kamtu toltuudha jettanillee achii akkas ilaaltu laala. Ayyee maal laaltan? Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kanaafuu inshaallah rabbi maal jettan abbi? Kaartaa wayitii hin dhaqqabe moo? Walla hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kaartaan baadiyyaallee dhufu eegalee kaartaa nama yaachiseetiin hin jira. Kanaafuu animma isin walitti deebina viidiyoo biratti inshaallah walitti deebina isin jaaladha isin kabaja waan hin taane nagartaniitiin nama maqaa wal balleessuu odeessuu ani akkas qabaa maalii qabaa jinni qabaa tasin beene sanatti nama simbeenitti warra simbeeni sanii gabbaa hin malee anaadhaa miti. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin keessan beeytanii sirriidhaa dhugaa qabdanii waa hunda laaltanii ijoolleen tun akkamitti akkana jedhanii ijoolleen tun akkamitti akkana wal godhan fa'aa jedhanii yaaduu danda'anii. Kanaafuu ani akka ilma namaa tokkotti gaafa isin na gaafattan komentii keessan isin deebisee komentii keessan koolanii maal taate roozaa si bira koolanii hin jirtu gaafa isin naan jettan sirriidhaa koolanii hin jirtu bakka yeroo hedduu wallaahi gaaffii keessa yeroo baay'ee hin deebisu jedheetini. Ima calisi maali firee hanga gaafa antiqishu waa dubbadhe namni akka waa dubbatu ni beekan. Antiqoo waa dubbanna namni akka waa dubbatu ni beeka. Qaaqa yaa'iin fedhotti mi abbaan yaa'ii isiidhaayyuu deebisee jechuudha. Ani qaaqa dubbii namaati namaan amma fakkeenyaaf qophaa kee wanni an taa'ee namaa waliin naqachuu diireetiin mana kee qophaa keessa yookiin dalaguutti hojii wanni hin taa'uuf waan biraa jaaladheedha himti. Qaaqa gamaa gamana yeroo sana akkana jetti achi dhayitti maali dhayitti akka namni naan jiru hin barbaadu jechuudha. Saniidhaaf isiniif galee qaaqa ollaan tokkoyyuu walitti dhufuu maali ta'uu qaaqa san jibbaa fi qophaa kiyya ta'a. Kanaaf ani gaafa isin komentii maa hin deebisne yeroo hunda kuulanii jettanii na gaafattaniif deebisan isin deebise. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa achumarraan kaastee waa hedduu haasa'uu dhufe anillee waa hedduun haasa'e. Anis lakki akka ilmoo namaa takkatti asumarratti baanee anillee achiidhaan dhiifama si gaafadha atillee asiin dhiifama na gaafadha fooyi naan dhaafoo itti hundaa waliin jenne isinillee hoo jette ni jenna jechuudha. Garuu ammootu wanni ani finfinnee mana isii keessa dhaqeetiin miila jala isii jigee isii kadhadhee halka ol qabee rabbiidhaa isiin harka ol qabaniitiin fi wanni jedhanii jechuudha. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkan ani bakka harka ol qabdee na kadhattee dhiifama naan jettee anis akkasii gabbee hin jedhu wanni dhufe sun haa dhufu. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya walitti deebina addaa kun achi faabbicha waliin isinii dubbisuuf hin deema. Nama isin yeroo baay'ee yeroo isaa hin finne naan jettan hunda isinii fiduuf hin deema inshaallah. Yeroo baay'ee komentii jalatti na gaafataa turtan hunda isinii fiduuf hin deema.
nama hedduu jechuudha nama hedduu isiniif fida baadiyyaa kana keessa illee isiniif deemee keessa isiniif deemee isinitti garsiisaa isiniin jira inshallah anu yeroo gabaabtuu keessatti Finfinneetti ni ol baha akka isaan wal arginan jechuudha isii akkana qaayitana jechuudha مرافوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجمعنا دابة وروج ديمنا دابة تاني نقابل تنجرني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنينجا أجانا جرادا